Ashaama harka fuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa walabummaan isin neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabannee jirru isinitti himaa dursa mata dureewwan Oromoo. Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti lola milishaan faannoo uummata nagaa irratti baneen lubbuun namoota darbe. Aanaa ginda baratitti da'oo shanee balleessina yaada jedhuun waraanni mootummaan bobbaase qe'ee jiraattotaa gubaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruutti waraanni milishaa Amaaraatiin uummata irratti baname itti fufe kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha. Amma oduu bal'inaan. Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti lola milishaan faannoo uummata nagaa irratti baneen lubbuun namoota darbe. Aanaa giddaa ayyaana gandoota akka haroo ayyaana dooroo fi nageessoo keessatti haleellaa milishaa Amaaraatiin raawwatameen namoonni 9 ajjeefamuun manneen 200 ol gubachuu fi qabeenyi barbadaa'uun himame. Gaafa guraandhala 19/2022 gandoota 3 olitti caqafaman keessatti haleellaa gareen milishaa Amaaraa kun raawwateen gochoonni suukanneessoon raawwatamu jiraattonni taatee kana argan maddeen keenyatti himaniiru. Namoonni ajjeefaman 9 kunniin ganda nageessoo irraa namoota 5, haroo ayyaana irraa namoota 4, ganda daaroo irraa namoota 2 yoo ta'an sirna awwaalcha namoota kanneenii raawwatamuu fi haalli naannoo sana jiru akka rifaasisaa fi yaaddessaa ta'uun namni dubbifaman kunneen himaniiru. Kamisa darbe gaafa guraandhala 2022 qaamni mootummaa garee milishaa Amaaraa kanneen wajjin walitti dhufanii marii gaggeessaa turuu quba qabaachuu kan himu namni kun bultii 3 booda gaafa isaan uummata nagaa weeraran immoo qaamni dirmannaa taasise tokkollee hin turre jedhaniiru. Kun immoo mootummaan bilisiginnaa duula duguuggaa sanyii gaggeeffamaa jiru kana keessaa harka qabaachuu nutti agarsiisa jedhu jiraattonni gochichaa ajaan argan kan himanii. Humnoonni kunneen meeshaa gurguddaa qabatanii uummata nagaatti kan bobba'an yoo ta'u haleellaa raawwataniin lubbuun namoota nagaa 9 darbeera. Namoota ajjeefamaniin alattis kanneen achi buuteen isaanii dhabames jiru jedhu namoonni ijaan argan kunneen. Humnoonni kun haleellaa raawwataniin booda qabeenya hedduu saamuu loon hedduus ooffachaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Duulli garee milishaa Amaaraa akkasuma humnoota tika mootummaa bilisiginnaatiin lixaa fi giddu galeessa Oromiyaa irratti uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru cimee kan itti fufe wayita ta'u bulchiinsi naannoo Oromiyaa sochii garee milishaa kanaan taasifamu callisanii ilaaluu fi harkarra qabu filatee jira. Aanaa ginda baratitti da'oo shanee balleessina duula jedhuun waraanni mootummaan bobbaase qe'ee jiraattota gubaa jiraachuun ibsame. Shawaa Lixaa aanaa ginda baratti ganda gaagoo solootti halkan qixxee toora sa'a 7 keessa mooraa mana jireenya isaanii humna poolisii adda Oromiyaa fi milishaatiin marfamee buluun ganama sa'aatii 3tti mooraan isaanii boombiidhaan adeelamee manneen jireenyaa fi dallaa loonii dabalatee qabeenyaan isaanii hundi guutummaan guututti barbadeeffamuusaa obbo Badhaadhaa Gabbisaa namni jedhaman maddeen keenyaaf himaniiru. Taateen kun kan raawwate guraandhala 16/2027 ta'uu kan yaadatan obbo Badhaadhaan halkan yeroo manni isaanii humnoota mootummaatiin marfamu sagalee sochii naannoo mana sanii irraa dhagaamus haalli nageenya naannoo sanaa waan sodaachisaa ta'eef namni gadi ba'uu yaalee hin turre jedhu. Mooraa guddaa guutummaan guutuutti barbadeeffame kana keessa miseensi maatii 20 ta'an kan waliin jiraatan yoo ta'u manni jireenyaa adda addaa 2 fi dallaa loonii fi gombisaa midhaanii akkasumas qabeenyaan callaa kan biraa akka ture obbo Badhaadhaan dubbataniiru. Poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan baay'ina guddaa qaban halkan sanaan gara ganda gaagoo solee dhufuun mana jireenya kiyya marsuu isaanii malee isa dura akeekkachiifni yookaan dhaamsi sana qaqqabe homtuu hin turre jechuun gandicha keessa taatee akkanaa isaan qofa irratti raawwachuus himaniiru. Sagalee dhukaasaa gurguddaa akkuma dhageenyeen daa'imman xixiqqoo jiran manaa gadi baasne gara alaatti baqanne kan jedhan obbo Badhaadhaan yeroo gadi baanu manni jireenyaa ni keessatti horadhee guddadhee fi ilmaan koo manicha keessatti fuudhanii jireenya dhaabbatan kallattii mararraan abiddaan wal'aansoo qabaa jirti jedhu. Yeroo sanatti furmaanni nuti qabnu baqachuu qofa waan ta'eef lubbuu keenya baraaruuf gara lagaatti fiigne jechuun akka namni birmatee abidda dhaamsuuf iyyachuuf illee yaadanii qaamolee nageenyaa mootummaa abidda kana qabsiisan sodaachuu himataniiru. Mana jireenya isaanii kan qorqoorroo 70 ta'e dabalatee manni ilma isaanii mooraadhuma sana keessatti ijaarratee maatii keessatti horachuun jiraatus haleellaa kanaan barbadeeffamuu isaan wal qabatee xaafii bishingaa fi midhaan callaa kan biroon kuntaala 45 ol ta'anis gombisaa midhaanii keessatti abiddaan gubachuu qonnaan bulaan qabeenyi jalaa gubate kun himanii jiru. Loon dallaa cabsanii baqatanii yaa'uu kan himan obbo Badhaadhaan balaa abiddaatiin loon miidhaman akka jiranis himuun manguddoo ganna 100 ta'an mana keessa baqatanii ba'uu dadhabuun dhumarra lubbuun oolanis qaamoleen poolisii sun safeeffannaa malee reebicha irratti raawwataniin amma miidhamanii jiraachuu dubbataniiru. Miseensonni maatii 18 ol yeroo ammaa kana baqatanii mana jireenyaa dhabuudhaan daggala keessa jiraachuu kan himan qonnaan bulaan Oromoo qeensaa gubate kun qe'een qananiin jiraachaa ture adiyyoomtee diigamuu ishee haamileen isaan cabuu mirga gaddaatiin himaniiru.
Erga taateen suukanneessaan kun isaan irratti raawwate sababa yoo odeeffatan maqaa shanii qallabduu jedhuun akka ta'e adda baafachuu kan himan abbaan warraa kun akka jedhame kana ani hariiroo tokkollee qaamolee hidhatan waliin nama qabu hin turre jechuun himaniiru. Otoo dhuguma humnoota kanaan deeggara ta'es badiin suukanneessaa amma naga'u anaa fi dhala koo irratti raawwachuun tarkaanfii sirriis miti. Kun aadaa fi safuu Oromoo irraa fagoodha jechuun midhaanii fi loon baqachuu hin dandeenyetti abidda qabsiisuun gochaa faallaa aadaa keenyaati jechuun komataniiru. Guyyaadhuma gaafa sanaa qaamoleen nageenya mootummaa kunniin ganda gaagoo osolee keessatti qonnaan bultoota lama ajjeesuu fi ammumallee maatii mannii fi qabeenyaan jalaa gubate kana doorsisaa jiraachuu maddeen keenya odeeffataniiru. Yeroo ammaa kana rakkoo hammaataa keessatti kufnee jirra. Daa'imni kaleessa quuftee burraaqxu beelli nu harkatti fixuuf adeema. Gaaddisa manaa guddaa keessaa baanee gaaddisa mukaa jalatti walitti qabamnee jirra jechuun miira gaddaatiin kan himatan obbo Badhaadhaan uummanni Oromoo akkuma keenya rakkoo hammaataa keessa jiraachuu otuma beeknu birmannaa akka nuuf taasisaniif dhaammanna jedhaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Muruutti waraanni milishaa Amaaraatiin uummata irratti baname itti fufe. Aanaa Muruutti guraandhala 14 2022 irraa eegaluun milishaan Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'u bifa haarawaan lolatti fufanii jiraachuu fi gandoota kana dura hin qabamiin dabalataan qabachuu akkasumas lubbuu namoota nagaa darbaa jiraachuu namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan dubbataniiru. Lolli qindaa'an kun meeshaalee waraanaa ammayyaa ta'anii fi waraana leenji'een gaggeeffamaa jiraachuu kan himan maddeen guraandhala 15 fi 16 2022 Aanaa Amuruu gandoota akka Waallii fi Lumaa jedhaman keessatti waraana deemsifameen qisaasamni jabaan lubbuu fi qabeenya uummataa irra ga'u odeeffanneerra. Lolli qindaa'an kun babal'achaa jiraachuu fi bifa kanaan duraarraa haala adda ta'een meeshaalee gurguddaa dhukaafamuun manneen jiraattotaa barbadeeffamaa jiraachuun akkasumas humnoonni finxaaleeyyii kunniin caasaa mataa ofii uummachuun gandoota qaban hunda keessatti buufata ijaarrachaa jiraachuu isaanii maddeen keenya mirkaneessaniiru. Ganda Haroo Guddinaa bakka addaa Qorqee jedhamutti lola gaafa guraandhala 14 2022 adeemsifamaa tureen barbadeeffamuu kan himu maddi keenya kun jiraattonni qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqa'aa jiran kunniin bakka addaa naannoo Yaayyaa Xumbee gabaa Rigaatee jedhamutti baqachuu buufatanii jiraachuu baqattoota keessaa namni dubbisne himee jira. Qabeenyi uummataa sochoofamuun mijatoo ta'an saamamanii mormorraan gara naannoo Amaaraatti dabarfamaa jiru kan jedhu namni kun manaa fi qabeenyi barbadaa'us himeera. Qaamoleen mootummaa rakkoo kana furuuf fedhii dhabanii callisanii ilaalaa jiraachuu isaaniif kan komatan namni kun jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan illee midhaan nyaataa fi waan uffatan dhabanii gidiraa hamaa keessatti kufanii jiraachuun seera. Waraana qindaa'aa garee milishaa faannoo Amaaraatiin uummata Wallaggaa irratti baname kanaan torban darbe aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Akkayyuu fi Saamamoo jedhaman keessatti lubbuun namoota 20 olii jiblaan ajjeefamuun ni yaadatama. Dhimma kana ilaalchisee Komishiiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetan biroon callisuun akka isaan gaddisiise kan himan buqqaatonni kunneen uummanni Oromoo kallattii mararraan birmannaa akka nuuf taasisu sagalee akka nuuf ta'u barbaanna jedhaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffanne sangammaa ture. Qophiilee walabummaan neetwoorka waliin turtii gaarii jenna. Rakkini keenya goota qabni hayyuu qabni. Garatti wal gurguranne Oromoon gaafni badde gaafa harka alagaa nyaatee jedha seenaa keessatti. Amma tuffaataan walii haa caqabnu. Golamii haa dhibnu wal jattu haa dhibnu. Yoo haala kanaan deemnu tokkummaan keenya hoo gabaadha. Eeyyama nama gaafataa fincaanii dhiibne yoo walii galle akkanumatti mana fincaanii dhaquu jennee eeyyama abbaa biraa gaafataa fincaanii. Aduun bulle. Beekanya alaani bulle. Asiin ol maalalta. Aduun bulle. Beekanya alaani bulle. Maalalta bineelata. Aduun bulle. Beekanya alaani bulle. Amanteen nabe. Aduun bulle. Beekanya alaani bulle. Itti buufamale. Aduun bulle. Beekanya alaani bulle. Turre jalan ni kata orang angkal mana?